Yes. Ani gwanzi jedhu gwanzi baanala ani namni yaalaa fi Saayiduu adda baasuudhaaf namni hundi yaalaa jira. Irraa fageessin jenga wanni kanan taatu ammallee namichi waan biraa keessa kan galle irraa fageessin jedhamus waan biraa keessa hin galchini. Kanaaf hin jedhifama. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota yaas biraa hundi keessan bakka jirtanitti nageenya rabbi isin daragalatu. Araallee waan takka gartee tan namoonni hordoftoonni keenya gartee keessan dhuftanii gaafatan akkasuma gartee waan gartee namoonni irraa quba hin qabne osoo gartee addan baafatin osoo gartee hin hubatin waa'ee ayyuudhaa jechuudha takka dubbatanii fi akkasuma gartee waan gartee Saidoon keessa jiru haala gartee Sumayyaan gartee mul'attee moo hin mul'anne bakka isin jirtu kana isiniif qabadhatiin jira hanga dhumatti hojiin turaadha waan gartee ayyuulleen gartee boochee gartee natti himatee jira hunda isaatu gartee isiniif qabatan dhufeen jira namoonni gartee yaasuu biraa subscribe godhaatii himataadha hanga dhumatti hojiin tura jalqaba irratti akkuma beektan torbee kana guutuu gartee airpoortiiwwan Sumayyaa eegaa jira xayyaarri gartee Yamaniyaadha torbaanitti guyyaa tokko gara Itoophiyaa dhufaachuu gara Finfinneedha Boole Airport International dhufa guyyaa gartee xayyaarri gartee Yamaniyaa dhufu hundaa'u yeroon dhaqatiin gartee airpoortii Booletti eegaa jiraachuu hanga ammatti waan qabataman takkalleen hin jirtu hin agarre akkuma gartee hordoftoonni keenya quba qabdanii gara gartee dirdhaatiin yoo dhuftellee jennee achittillee nama goona jirra hanga ammatti achinis uumaa hin garre Saidoolleen gartee achirraachuudha Yamanirraa barbaadaa jiran isaa fi gartee Abdii Faajii saayibootiin isaa hundinuu Sumayyaa gartee barbaadaa jiranii hanga ammatti isaanis qabataman meebi gartee Saidoon magaalaa Adaan jechuudha achilleen hin deema jee ijoolleen dhoorkitee jechuudha maaliif Sumayyaan gartee qabataman bakka isin jirtu bakka kanaan jiraattee hin dubbanne viidiyoo magartee waraabdee gadhiisu malee hin dubbanne meebi gartee jibbaata Adaan deemee achirraas gartee Adaan jechuun magaalaa guddoodha salphatti gartee nama tokko arguun ni ulfaata yoo gartee Adaan deemte jechuudha yoo gartee mooda hudida deemillee hudidalleen gartee magaalaa xiqqoo miti guddoodha nama arguun gartee ulfaata jechuudha yoo gartee katsaa namni gartee bakka isin jirtu bakka Sumayyaan jirtu san gartee namni gartee Sumayyaa beeku arkee gartee kanutti himuufaa ta'e yookaan immoo gartee Saidoofatti himuufaa yoo ta'e bakka isin jirtu san gartee hordofee yoo dhaqe malee akkanumatti gartee ifumaaf deemee ni harkaa yoo hajuu ta'e isaafillee gartee laffaatii ta'a malee wanni gartee inni harkatu hin jiru jechuudha. Dhugumatti an amma gaamaalin jeemee Saidoodhaan obboleessu gartee wanneeti isii barbaaduudhaaf dhiphatu hin jirtu yoo gartee karaa biyyaa kagaltu ta'e yoo anan kan asitti arku ta'e arkeewu sossobee gartee waan jiru gartee malaan gartee karaa tokkotti ni qaba yoo gartee deemtee karaa maatii sidhaa ka deemtu ta'e immoo ji'a lama ji'a sadii booda dhokottee ishinu booda gartee jireenya ogaa mataa gubbaa gadhahe ji'a san lamaa fi sadii booda as boonsuudhaaf hin qabu tasgabbaayitii taa'ee hin jeen garuu Yamanii qofa malee kan hin fuudhan jenne tasgabbaayitii taa'ee hin jeen jechuudha. Egaa maaliif ammaan tana aartee waan biraa keessa galtee dhugaadha. Aaruunsiidhaan maaliif aartee ja'amee gartee itti murtaa'uun qabu Sumayyaa jechuudha. Irra fuudhe. Ayyuudhaaf sargi godhe kan kun gartee isii aarsuu danda'a jechuudha. Saniif yoo gartee amma fiidee aaraan ji'a lamaa sadii akkana dhokottee jechuudha. Booda yoo karaa biyyaa kagaltu ta'e jireenya ogaa isii haleelee mul'achuun sidhaaf hin qabu. Kunoo asiin jiraa ambayyoona dirmaadhaadhaa jechuun sidhaaf hin qabu jechuudha booda yoo karaa biyyaa galte. Yoommoo gartee karaa Suudiidhaa deemte ani bakka tanatti yaaddee jechuudha. Maaliif karaa taaribaa jechuun baay'ee ulfaataadha. Karaa taaribaa karaa gartee illegaalii karaa gartee hamaa sanii namaaf ilma namaatiif inuma gorsamu jechuudha. Karaa hamaadha. Maaliif karaa san shiiftaadhaa jira qawwee nama qabaniiti ijoollee bareedduu gartee qawweetti qabaniiti gaacibsanii gartee hawaalaa buusaa janiini sunillee gartee akkasumatti ta'e garuu karaan san illee dheeraadhaa fagoodhaa ilmaan hin deemti. Ilmaan kana wajjin immoo beelaa fi dheebuu garagaraatti jira oowwaa jira yookaan immoo qabbanaa jira karaan gartee hamaadhaa barahaadhaa baay'ee ulfaataadha. Aartee aara keessa gamoo kana keessa gartee waan biraa keessa galtii waan jedhamu qofaatu naachise malee Sumayyaan gartee dhokachuun sidhaa rakkoon qabu jeetiin gartee rakkoon qabnetti akka gartee noormaala tokkotti ilaalaa jira. Garuu yoo karaa san gartee ilmaan hin deemte baay'ee gartee ulfaataadha. Namni hoggaa aarii gartee waan hin taane keessa galaa jechuudha. Ifillee gartee rakkateetti namallee deebi'ee nama rakkisaa santu naachise yoo karaa biyyaa galte sayyoo. Soke yommuu Dubaay deemtee yommuu gartee akkuma saayibtiin sidhaa takka Dubaay irraa gartee kootu maal jettee jettu san yoo Dubaay deemtu ta'e Dubaayilleen bareedaadha garuu karaa kamiin seenti Dubaay. Dubaay akkam seenti uumaanoo karaa kamiin seenti wanni jiru gaafii namatti kan sanarraa fe inshallah rabbiin gartee bakka jirtutti isiillee gartee ilmaan wajjin nagatti haa ta'u Saayidillee gartee xiqqishoo haafii fiigu garuu ammas Yamaniin fuudhaa manni dirreen bal'attee jee ammas gartee akka waan biraa keessa hin galle saniin sodaadhabeeta abdiitu waan hin jeebeeta wanni kana juuf maaliif aboo Saidoon ammallee kunoo kan nuti gartee asii rakkataa jirru qalbiin isaa ammallee kunoo warra gartee Yamanii gartee duraan gartee wajjin haasosantu dhufee yeroo hundi gartee asii bira oolaa
aboo irraa fageessin jengaan hayi irraa fageessin jengaa wanni kanan taatu ammallee namicha waan biraa keessa kan galle irraa fageessin jedhamus waan biraa keessa hin galchini. Tanaaf hin jedhifama. Isa ammoo gartee ayyuudha ayyuun dhugaadha. Akkaan ta'e akka malee ta'e ishii fi Sa'idoon wal fudhanii jiranii maashaallah bareedaadha wal fuudhuun gaariidha. Garuu bultii gartee ayyuu fi Sa'idoo tanatti gartee ayyuudhaanis namni baay'een gartee dhufee waajaan Sa'idoon gartee yeroo maafi malee baqa si fuudhee si biraa deeme sittiin deebi'u sababa isaa gartee maatii ta'een wal dhabdee maqaan keessi badee xureeffamtee maaloodha waan baay'eedha jedhaniin. Inni biraa immoo kaan ammoo bultii namaa diidee maaloodha bultii namaa diidee jireenya nama balleessitee ati maraattuudha jinni qabdaa jinni maaloo waan baay'eedha jedhaniin. Isaan ammoo aboo mucayyoon fayyaan qabdu tun maaleedha tun ijoolleedha tun daa'imaati waa takka bultii waa'ee bultiin beektu bultii ta'e sababa sidhaaf jalaan diiginiif jalaan balleessiniiti adabadhu taa'ee tasgabbaa'ee taa'ee amma kunoo achi deemnaan hanguma achi deemtutti kunoo ammas sigantee jirti waan biraa eegaltee jirti jaallee sidhatti immoo deebuun sidhaaf han qabuuti maal jedhaniin jechuudha. Ayyuun kana hundi dhuftee natti himte. Ani kanaan jedhanii Sa'idoodhaan ammoo deemanii kana jedhanii ani ammoo Sa'idoodhaa achi gartee nama tokkollee kan hin jaaladhe hin jiru kan hin jaaladhulleen kan hin fuuldurlee jaaladhu taa'u hin jiru. Nu diiguudhaaf nu adda facaasuudhaaf waan baay'ee gartee nu gidduu deemanii oofaa jiranii namoonni tokko gartee kan sooshaal miidiyaa gubbaarraa waa'ee kiyyaa gartee waan gartee an keessa jiru waan gartee nuti keessa jiru kan gartee qabatamaan hin beekne fakkeessanii gartee akkanumatti hammeenya kiyya waan gartee anaan hin malle waan gartee ani keessa hin jirre narraa haasa'aa jiranii. Ani ammoo kana hundarraa bilisa. Ani Sa'idoo gartee lubbuttiin jaaladha. Wanni gartee isa ganna hin jiru ammallee gartee ani obseetumaan gartee taa'ee isa eeggadha malee wala karaan jiru hin jiru. Kana ammoo kana hubattu nan jettee jechuudha. Dhuftee kanatti himatee anuu gartee siin beeka quban si qaba sin harkaa jira namni waan fedhe haasa'uuti ati tasgabbaa'ee taa'ee jetin ati tasgabbaa'ee taa'ee hayyuu uumaa rakkoon hin jirtu. Yoo rakkina jiraate anuu asin jira natti himi akkuma kanatti natti himi. Garuu waan namni waan fedhallee haasa'uuti gurran kan inni fi hin jeenu. Walumaa galatti namoonni tokko illee gartee keessan dhuftanii ayyuun gartee Sa'idoon biraa deemnaan kalas dhiistee jirti gantee jirti wanni kun dhugaadha jettee na gaafatan lakkii uummata keenya soba. Ayyuun ammallee Sa'idoo masii wajjin jaalala oofaa jirti. Akkuma gartee wal jaalatan sanatti jiranii jechuudha ammallee. Sa'idoo lubbuun baasaa fi Sa'idoon jaalatti ena jaalatti. Ammallee wanni isiin gartee gamana gortee gamas gortee hin jiru. Isiin Sa'idoo masii wajjin fuuldurri ifaa jettee itti deemaa jirti. Gurra isin calawu. Wanni isin gante hin jiru bultiin nama isin diidilan hin jiru wal jaalatanii Sa'idoon siillee gartee achirraa ituma haasawaa jiran maantana amma akkasirratti amma Sa'idoodha wajjin haasawaa itti jiran halkanii guyyaa akkami raftee akkamitti jirtaa akkami maali akkamsi godhaa akkamna godhaa haasawaa jiran ammaantana rakkoon takka illee hin jirtu. Sa'idoolleen ayyuullee wanni isin gante hin jiru soba akkanaatanii ayyuun tuquna kana booda isin hin jiran gama kiyyaana jechuudha. Maaliif ani Sa'idoon gartee sitti amaanaa akka obboleessatti naan jedheemi. Ani dhugaadha yoo gartee wal birallee ani fiffinan jiraadha isin immoo Adaama jiraatti. Adaamarraa yoo gartee isin haajaa qabaatte as dhuftee waan isii barbaachisu annin godhaaf yoo gartee waan takka waan isii barbaachisu jiraate angama kiyyaan nin godhaaf waan akka gartee masruufaallee haa ta'u waan gartee isii barbaachisu annin godhaaf kana gartee Sa'idoon gartee waan isii barbaachisu masruufaan ta'e waan isii barbaachisaa hamoo yoo ta'e godhiif naan jechuu kana nin godhaaf. Waan biraa immoo obboleessi Sa'idoolleen gartee achi Adaama jira. Yaasu ani waan jedhu gaansi baana ani namni yaalaa fi Sa'idoo adda baasuudhaaf namni hundi yaalaa jira. Ani asitti sooshaal miidiyaa irratti haasa'uu kanatti miti. Anaaf Sa'idoo adda baasuuf wanta naan hin jenne hin qabu. Ani riikardi godheeyyuu sitti agarsiisuu danda'a. Ani hanga yoomittiin akkanatti ani waan fe'e abbaan fe'e waan fe'e jechuu danda'a. Abbaan fe'e dhufee waan fedhe naan jechuu danda'a. Ani Sa'idoo irraa namni adda na baasu homtu hin jiru. Ani Sa'idoo wanti barbaadeen dhufa. Biyyi tun maaliif hin diigamtiin jedhamu. Sa'idoo irraa adda ba'uu hin danda'u. Namni adda na baasus hin danda'u. Ani Sa'idoo beekta yaasu situ beeka waan hundaa. Namni akka haasa'utti miti. Ani Sa'idoo maaliif akka jaaladhe akkattiin jaaladhe maalirraa ka'e akka jaaladhe waan hundaa ni beekta. Namni garuu akkasitti fudhatu hin beeka namni. Jaarsa kana malaaxaa kana namni waan fedhe jechuu danda'a. Ani garuu Sa'idoo irraa namni adda na baasu hin jiru. Na kanas hin jedha. Inni garuu akkasitti dhugatu. Gorsa tokko yookaan immoo namni gartee fuudhee bakka hin taane gartee hin dhaabne inni kan hin gorsa. Maaliif ijoolleedha ifirraanfattee fuudhanii gartee bakka biraa geessanii akka waan biraa keessan buusne kan hin gorsa. Annatti amaanaadha akka obboleessatti
waan natti amaanaa jeenatti himatee deemu jiru jecha. Kan kanarraa fi achis anaa fi Saidoon gartee wal qoqqobna waan jiru kana fakkaata. Sumayyaa Rabbi mul'isu Saidoolee gartee Rabbiin tasgabbeessee isaan hundaa'u gartee Rabbiin bakka takkatti haa deebisu. Du'aa inni godhaadha galatuma ulfaadhaa baay'ee isin jaalladha baay'ee isin kabajna. Viidiyoo laakshar godhaa. Wanni haroon jirannan xiqqaattus guddattus ani gartee isin biraan gahuun kuyyaa hafan qabu jechuudha. Galatooma. Salaamu alaikum.